Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri waxabajjii tokko bara 2016. Qophiin har'aaf qabnu tibbanaaf mala jireenyaati. Tibbanaan har'aa waa'ee qoomsa seensa mana barnoota olaanaa Itoophiyaa gidduu kana haqame irratti xiyyeeffata. Malli jireenyaa immoo namni waanuma qabu namaaf kenna nuun jedha. Oduus ni qabna. An lalisee Odaajooti amma oduu har'aatti isin dabarsaa itti dhiyaadha. Akka booltaan oduu isaati kanaaf qabnu si dhageessisaa Annaabasaa Waaqjiraati. Mootummaa wayyaanee maanguddoo obbo Dhaqqaboo Waariyoo godina Arsii Lixaanaa Shaashamannee keessaa ukkaamsuun dhaga'ame. Maanguddoon kun qeesaanii keessaa kan ukkaamfaman caamsaa 31 bara 2016 waaree booda akka ta'e hubatameera. Magaalaa Arsii Nageellee keessa kan jiraatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo yeroo adda addaattis ilaalchaa fi oromummaa isaaniitiin miidhamaaf hidhamaa akka turan beekameera. Yeroo ammaa kanatti eessatti akka hidhaman wanti beekamu hin jiru. Maanguddoon kun kan ukkaamfaman humnoota wayyaanee fi agaaziidhaan ta'uun hubatameera. Kana malees moobaayilii isaan qabatanis waan fudhatanii deemaniif namoonni isaanis ta'e firoota isaaniitti bilbiluuf yaalan akka waan kanarraa of eeggatan dhaamsi darbee jira. Mootummaa wayyaanee namoota oromummaa qabuu fi sabboonummaan itti dhaga'amu yeroo adda addaatti ukkaamsitee maayikalaawii keessatti gidirsaa jiraachuu ishee kan beekamu. Yeroo ammaa kanas manneen hidhaa wayyaanee garaa keessatti oromoonni gara 40 ol ta'an hidhamanii gidirraa adda addaa argaa akka jiran beekamaadha. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa qormaata kutaa 12ffaa haaraa adoolessaa 4 hanga 7tti kennuuf murteessuu isaa beeksise. Yeroon qorumsa haaraatiif qabame immoo yeroo soomanni Ramadaanaa hiikamutti waan ta'eef kun beekaa warra soomanarra jiran miidhuudhaaf kan akeekame jechuun mormiin ka'aa jira. Dhimma kanarratti ministeerri barnootaa ibsaa gahaa kennuu baatus odeessi ministeera barnootaarraa ba'aa jiru yeroonsaa ammallee jijjiiramoo akka nafne akeekaa jira. Ministeerichi ibsa miidiyaa biyya keessaatiif kenneen akka himetti qormaatni amma laatamu qophii ga'aan erga godhamee fi of eeggannoo cimaadhaan eegamee booda jedheera. Qormaatni biyyoolessaa kunis jiddugala qorannoo fi qo'annoo yuunivarsiitii Finfinneetti akka qophaa'u ministeerichi ibsee jira. Qormaanni seensaa dhaabbilee barnoota olaanaa kan kutaa 12ffaa erga jalqabame booda kan haqame sababa qormaatichi ba'ee barattoota akka ga'eeni. Haala kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa baaseen gocha kana balaaleffateera. Ministeerri barnoota Oromiyaas gocha dhaloota miidhuudha jechuudhaan ibsa kenneera. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka ibsa baasirratti hubachiisetti qorumsi seensa barnoota olaanaa dhoksaan baasuun kun labatarratti yakka guddaa dalaguutittiin jedheera. Haa ta'uti aktivistoonni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran qormaatichi kan ba'ee barattoota Oromoo fayyaduuf yookaan tajaajiluuf otoo hin taane gaaffii barattoota Oromoo seera qabeessaaf deebii kennisiisuuf akka ta'e ibsaniiru. Itti dabaluunis barattoonni Oromoo sababa diddaatiin barnootarraa addaan citanii yeroo qo'annoo akka argatanii gaaffii dhiyaatee tureef mootummaan deebii waan kennuu dideef tarkaanfiin kun akka fudhatame beeksisaniiru. Tarkaanfiin kun keessumattuu barattoonni miidhaman akka yeroo argatanii fi biyyattii keessatti haqxii fi walqixxummaan akka jiraatu gochuun malee barattoota Oromoo tajaajiluuf miti jechuudhaan aktivistoonni ibsa kennaa jiran. Kun kanaan otoo jiru mootummaa wayyaanee baasii ministeerri barnootaa itti kasaare mootummaan naannoo Oromiyaa akka baasu murteessuun isaa beekame. Baasii qormaata kanaaf ba'ee mootummaan naannoo Oromiyaa akka caalu akka baasuuf murteeffameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu ifatti ibsa kennuu baatus baasii kana akka baasu murtiitti darbuusaa kanatti akka hin gammanne odeessi nu ga'e hubachiiseera. Gama Keeniyaatti yoo dabarrumoo Keeniyaan buufata baqattoota Dhaadhaab keessatti argamu baatii dhufu keessa cufuuf akka jirtu beeksifte. Ministeerri biyya keessaa Joosef Keeyaasaa irra deebi'uudhaan akka ibsanitti kaampiin buufata baqattoota guddichaa kan addunyaa keessaa sadarkaa olaanaatti beekamu kun cufamuuf jira. Akka ministeerichi jedhanitti kaampiin kun kan cufamu baatii sadaasaa dhufu keessa ta'a. Mootummaan Keeniyaa yeroo adda addaa akka kaampii kana hin cufne iyyannaan itti dhiyaatus murtii isaa kan keessa hin deebine ta'uu beeksisaa jira. Buufata Dhaadhaab kana keessa baqattoonni Somaaliyaa 300 ol ta'an akka jiraatanillee oduun kun dabalee addeesseera.
dhumarrattis atleet Qananiisaa Baqqalaa wal dorgommii olompikii baranaa irratti akka hin hirmaanne beekame. Federeeshinii Ispoortii Itoophiyaa akka ibsetti atleet Qananiisaa Baqqalaa ga'umsa qaamaa waan hin qabneef ramaddii eeggataa irratti taa'eera. haa ta'uti Qananiisaa Baqqalaa ibsa miidiyaa biyya keessaaf kenneen ramaddiin bara kanaa iftoomina kan hin qabne ulaagaa ga'aatiin kan hin keewwamnee fi dhiibbaan kan guutame jedheera. Dhiibbaa kanas karaa adda addaa mormaa jiraatuyyuu malee jijjiiramna akka hin jirre hubatameera. Akka odeessi nu ga'e addeessutti atleet Qananiisaa Baqqalaa wal dorgommii oloompikaa Riyootti gaggeeffamuuf jiru irratti eeggataa torbaffaa ta'ee dhiyaateera. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaaf qophii keenyaa fi waliin nagaannu tura. Qophii tibbanaa. Torbeetti gaafa roobii kan dhiyaatu oduu booda kun qophii tibbanaati. Qormaanni biyyoolessaa kan kutaa 10 fi kutaa 12 Itoophiyaa keessatti kennamu barattoonni Oromiyaa keessaa barana ji'a 6 guutuu waan hin baranneef achi nuufaa hiiku guyyaansaa jedhanii karaa adda addaatiin gaafataa turan. Biiroon barnoota Oromiyaas qaama olaanaa dubbisee akka deebi'ii haa ta'u ka jiru dhabeettu dhagahama. Kanaaf barattoonni Oromoo otoo hin baratiin qormaatatti seenanii turan wixata darbe. Qormaanni tokko erga kennamee booda mootummaan qormaanni hafeeraa jedhee beeksise akkas jechuudhaan. ባገኘነው መረጃ መሰረት በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ድረገጾች ትክክለኛ የፈተናው ጥያቄዎች የወጡ መሆናቸው ስለተረጋገጠ አሁን በመካሄድ ላይ ያለው ፈተና እንዲቋረጥ ስለወሰንን ይህን ውሳኔ ለህዝቡ ለተማሪዎች ለወላጆችና መላ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን ለመግለጽ ነው። Qormaanni kun hafuunsa barattootaaf maatii guddina biyyaa irratti illee miidhaa guddaa akka qabu hojii yakka raawwatamedha jedhu saba himaa mootummaa fi namoonni mootummaa deeggaranii saba himaalee mootummaa irratti dubbataa turan. Garuu dubbicha kan laallatu har'a keessummaa itti affeerreera jechuudha. Barattoota Oromootiin dhuguma guyyaan kun achi hiiquunsaa isin miidheeraa hoo jennee barattoota bakka adda addaatii dubbisneerra. Jiraattotas maatii barattootaas dubbifneerra waan kanarratti. Ogeessa kanarratti nama tokko affeerreera jechuudha. Mee jalqaba barataa kana dhaggeeffadhaa. Barattoota Oromoo kutaa 12ffaa qoodamaa jiranii fi qormaati kun haala kanaan hafuunsaa hedduu bu'aa qaba. Walumaa maatii barsiifatuuf illee bu'aa guddaa qaba. Maaliif bu'aa qaba jettan? Wanni inni bu'aa qabuuf amma aanaalee wallagga dhiyaa kana keessa dargaggoon Oromoo waggaatti taa'ee barate hin qabu. Amma har'aa kanatti illee kallattii adda addaatiin fincila diddaa gabrummaa gaggeessaati ture. Dhiibbaadhaan afaan qawweetiin kan inni gara qormaataatti yookaan gara mana barnootaatti akka inni deebi'u godhame. Inni kun immoo barattoonni kun akka guutuu biyya Itoophiyaatti barattoota guutuu biyya Itoophiyaa sabaa jiree diiwanna dorgomanii fi barataan Oromoo jeeshan guutuu barnoota dhaabee isaan waliin amma waggaa qormaatatti dhiyaatu saba kan wajjin dorgomuu hin danda'u. Amaara yoo fudhattee waggaa guutuu barataa ba'e Tigiree yoo fudhattee akkuma kana lammoota kibbaa bakkoota tokko tokkotti akkuma kana waggaa guutuu baratanii barattoonni Oromoo immoo waan keessa jirruuf waan itti jirruudha. Sammaatti illee haala qabsoo isaatii irratti haala mirga isaa falmachuu irra jira malee namni gara barnootaa gara daftaraatti deebi'ee hin jiru jechaadha. Qoramuudhaaf deemtanii turtanii mana barumsaa gaafa haqamee dhageessan? Qormaata durii tokko qoramne isa lammataa irratti kan deebii irratti kan isaanii ba'a gala qormaati afeeraa jedhan. Hoggaa qormaata deemtanii dhuguma qophooftanii turtanii jechuun gahaadhumatti dubbiftaniittu barumsa argattaniittu moo akkamittiin qormaata fudhachuu dirqamtan? Qormaati waan nama ajaa'ibu kutaa 10ffaan qormaata intiraansii fudhateen namni milkaa'u hin jiru. Namni kamiyyuu maatiin isaa doorsifamee mana barnootaarraa yoo afeen alfattiin jedhameeti kan inni akka qormaatatti taa'u ta'e afaan qawweetiin jechaadha. Maatiin barataa doorsifameeti amma qormaata isa kanallee barataan silmayyuu finciilarra jira. Qormaati kun hin madaalu hin baranne fudhachuu hin qabnu jedheetitti jira jechaadha barataan. Waraanni humnumaa maatii irra naanneetu qoramaa isiniin jedhaa ture jechuudha? Humni waraanaa humni fatanoota raashii makkalaashaa kun barataa bakka itti arguun qabu kan isaan argatan maatiidha. Maatii humna hin qabne kan baqachuu hin dandeenye kan manaa bahuu hin dandeenyedha. Isa kana halkan 12tti mana irra deemaniitu
kan isaan manatti tumaniiti kan isaan walgahii yaasanii manakkaa barataan mana barumsaatti maatiidhaan ilmaan keessan firdanii mana barnootaatti hin deebisanooti hin dhamtuudhaanii barataa gara mana barnootaatti deebisanidha. Yeroo itti sitti murtaa'u qormaata irratti hin argamtu taanaan waggoota sitti murteessu jechaadha. Hin qoramu jettee qormaata irratti hin argamtu taanaan waggoota si adabu barnoota hin baranne. Lafuma jala namatti himu otoo mana murteettis namatti hin dhiyeessin. Sitti hin geessini akkanumaanitu maatii gamtaa maatii warri jedhaman jiru isaanitti beeksifame isaan maatiitti beeksisanidha. Waggoota 5-6 kan nama isinitti murtaa'u mana barnootaatti hin deebisan taanaan beeksisee ammoo namni barnootarraa hafe nama wanna kanaaf mataa ta'edha jedhanii gamma namoota bakkoo miliqanii wanna wal qabatee barnootarraa yeroo hafanii wanta Oromiyaa keessatti ta'e fi mataa jedhanii kan isaan kaasan. Amma akkam barataa tokkotti onnaan sii kaase walumaa gala yakka goolessitummaa ofirraa buusuu fi maatii qorra yakka sana buusuuf kan hin dhagee taa'e malee qormaata tokko mana tokko biibiittan kenna jedheeti kan hin dhageenye. Kunis immoo Oromiyaadhuma keessaa naannoo biraatti dhuguma akka mootummaan jedhu miidhaa qabaa isiniif jedhee gaafadheera. Oromiyaa nuti isaa Oromoo haqamuun isaa kun injifannoo guddaa ta'eetu yaadaan. Mootummaan kun barattoonni Oromoo qonnaa guddaa furanii beekumsa kanarraa kan ka'e barataan hin qophoofne hafuu osoo hin taane yeroo nu kennaadha gaafiin jiru yeroo nu kennaadha yeroo sanatti qophoofne qormaafannaadha gaafiin qo'annee gaafii kana immoo fudhatama arganne. Kanaaf yeroo kennuu nuti osoo qabu yeroo kennuu waan dibaniif yeroo kennuu godhamuun isaa immoo injifannoo godhataa yeroo akka kennuu godhame malee ammas qormaan nyaafuu isaa jiru. Barattoonni akkaataa kamiin ture kan isaan qormaatatti dhiyaatan wixata darbe humna waraanaatiin dhiyaatan immoo yoo akka fe'e isaa ta'u ilma ilaalla jedhanii irratti fedhii isaaniitiin qormaata fudhatuudhaaf qophaa'an immoo akkamitti ture? Keessa jira kan fedhii isaatiin deemes jira kan haasofni jira qormaata irratti fudhame jedhee kanas illee jira bara fudhannee jedhanii jechuudha. Kanas baay'eetu jira malee kanas maaliif hin qophoofne qormaata suura kaasoo bara fudhannee kanas hedduudha isaan keessaa warra kanas mafamee jechaadha ammas. Televezyiiniidhaan waggaa dhiyeessu maatiin barattootaa gaddaniiru barattoonnis gaddaniiru kan jedhu oduu dhiyeessaa jira mootummaan Itoophiyaas kan Oromiyaas dhuguma gaddaniiru. Akkamitti fakkaatama maatiin gaddanii lafa jiruufi. Maatiin kan gaddu yoo barataan kufu malee yoo qormaan natti dhufu kan gaddu maatiin. Kanaaf qormaan natti dhufuun isaa barataa kufaatee waan hambiseef maatiin wanti gaddu tokko illee jiru. Maatiin gaddee jiraate maatii ministeera faawusee malee maatiin guban tokko illee wanti gaddee jiru. Maatiin guban immoo barattoota dhiibbisaa turan amma qophaa'aa jirtu isin barattoonni qormaata isa dhufutti dubbisuudhaaf tasgabbaa'aniiru. Amma ji'a sadi booda yoo ta'e qormaanni ji'a sadi booda immoo qophaa'ee ni qormaatannaa kanaaf inni salphataa fakkeenyaaf amma qormaata ni qannaa jedhu mootummaan ni qannaa biilii harka jiraa jedhanii qophaa'ee jira jedhanii. Biishanis immoo warqas ni jira bahee jira biilii. Baheera innis qormaan inni lammaffaa sun iyyuu. Nu bira jira biilis biyyoo akkuma jedhan biisa amma taasii kanatti. Ala jira maalitti fakkaata amma oluma kaa'ee namatti osoo hin taane yeroo gahaan barattootaaf kennamuu qabaadha kan jedhu yeroo ji'a sadii yoo kennan yeroo gahaan barattootaaf kennan haa kennamu kana booda qormaataaf hin dhiyaatu. Kan ta'uu baannaan akkuma duraa ammas miidiyaa fi irratti deemaa jechuudha. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo ibsa baaseera. Maal jedhaa misooma biyya keenyaa warra gufachiisutu ijoollee Oromoo hiyyummaa keessatti dukkana keessatti doofummaa keessatti akka hafan warra barbaadutu yakka kana raawwatee jedhu. Dhuguma qormaanni kun haqamuunsa barattoota Oromoo akka addaatti hiyyummaa keessatti hambisa moo inumaayyuu yeroo kennee fi akka isaan qormaata darban taasisa akkati yaaddutti? Hiyyummaa keessatti fi barattoota duubatti kan hambisu jabalattoota dubartiisaaf warra nama kun warra nama hidhee fi warra nama ajjeesu malee warra qormaataaf yeroo kennisiisuutiin. Kanaaf qormaan haafuun isaa barattootaaf akka hin baranne jechuu osoo hin taane yeroo naa kenname yeroo kennamu tasgabbaa'anii haa qabatanii haa qayyabatanii haa qophaa'anii qormaatanii malee qormaan haafuudhaan. Garuu kan barattoota jaballeessu kan duubatti hambise warra ajjeesu warra hiisisee warra barnoota irraa ari'eedha kanuma bakka. Maatii barattootaas dubbiseen ture. Maatiin barattootaa kun sabaa himaaleef dubbachuu wanta sodaataniif garuu wanta gabaabduu akkas jedhan. Maatii gaa'umaan jedhanii inni daldala bilbilaati jedha. Jiraattota Oromiyaa keessaa namoota adda addaa dubbise keessaa isaan kun jiru. Mee waa'ee qormaanni haqamuusaa dhageesseettamii? Nageenya. Qormaanni kutaa 12ffaa hafuusaa nageenye akka Itoophiyaatti? Nageenya.
ammas taajjabbiidhaaf qonnaan bulaa tokko dubbiseera. Barattoonni Oromoo yeroo ta'ee kanatti baay'ee gammadaniiru. Gammachuun isaaniillee mataan isaanii sodaaniiru. Yoo mootummaa inni darboonfataan kun sagalee isaanii dhaqee gammachuu guddaa dhaga'ameera barattoota Oromooti. Gammachuu isaanii isaan gammadan akkuma beekamu ilmaan Oromoo baasii afur dura barnoota hin turre. Qormaata kana immoo kan isaan waliin madaalanii fudhatan naannoo warra akka Tigraay, Amaaraa, Dabuubii warra barnoota tokkotti kan isaan fudhatan. Yeroo baasii boqonnaa kanatti ijoolleen keenya fincila dibbiyaa garbummaa irra turanii kan biraan immoo akkasumallee akkuma beekamu hidhamaa, reebamaa, madeeffamaa du'aatti kan turan. Kanaaf barnoota irra hin turre. Kun hin ta'a jedhanii xiyyaannee qormaata kana gufaachiisuun waan godhan waan hin qabneef adeemanii qoraman. Garuu yeroo ta'een kun ta'ee argamu gammachuu guddaa dhaga'ama ijoollee barattoota Oromooti. Bara Haayile Sillaasee Akiluu Haftawol Jeneraal Taaddasee Birruudhaan maaliif baradhu jetta Oromootiin kan jedhu dhiyaatee turuutu seenaan dubbata. Mootummaan Itoophiyaas barattoonni Oromoo otoo hin baratiin qormaata haa qoraman jedhee murteessee itti deemee ture. Maal agarsiisa wanti kun? Dr. Barsiisaa Birrii Landan irraatii digirii sadaffaa yookaan immoo dooktorummaa qabu misooma humna namaa fi qabannaa beekumsaatiin. Dr. Barsiisaa maal jechuudha? Sirna barnootni ittiin biyya sanatti kennamaa jiru yoo ilaalle sirni isaa sirna humna namaa biyya tokko keessatti qaranii guddisanii misoomaaf dhimma itti bahan otoo hin taane kaayyoon biyya sana keessatti yeroo baay'ee wanti hojjetamu wanti mootummaan damee adda addaa jalatti hojjetu hundi intarastii poolitikaa wajjin kan walitti hidhatedha. Kana keessa barnoota irraati saba hin barbaanne irraa dhorku akka boodatti hafu taasisuuni bituu fi nu mijataa kan jedhu qabu durirraa kaaseeti. Kun sirna Haayile Sillaasee irraa kaasee yeroo dargiis inni amma immoo sadarkaa caalutti uummata hin barbaanne uummata saba cunqursuu barbaadan sana barnoota irraati achi fageessuu kwantitiidhaanis kwaalitiidhaanis jechuun hin danda'ama. Tokko manni barnootaa babal'atee akka hin jiraanne taasisuu jechaadha fakkeenyaaf Oromoo keessatti. Lammaffaa immoo yoo jiraatellee akka ayinaa hin godhanne kwaalitiin barnootaa kan barsiisotan kwaalitiin isaanii tireeningiin isaan qaban faasilitii manni barumsaa qabu hundi yoo walitti kompeer godhanii ilaalanii warra naannoo gartuu bittaa fi warri naannoo bitamuu tokko miti. Kun seenaa keessatti ragaa adda addaa yeroo dhiyeessuun hin danda'ama jechaadha. Amma inni kunis eksteenshinii sanaati. Biyya tokko keessatti barnoonni misoomaafis haa ta'uu guddina biyyaaf baay'ee barbaachisaadha. Humni barate riisoorsiisa kaan dhimma itti bahuu hojiirra oolchuu fi kan itti nama gargaaru sanadha. Biyyi hedduun humna benefit dhala namaarraa sammuu namaarraa argatanii karaa barnootaa qaraniiti misoomaa fi guddina biyyaatti bobbaasu. Garuu biyya Itoophiyaa sana keessatti yoo ilaalle piraayoritiin isa sana otoo hin taane piraayoritiin akkamitti uummata boodatti bisne bittuu dandeenya kan jedhu waan ta'eef waan haaraas hedduu nama ajaa'ibu miti. Garuu miidhaa inni uummata Oromoo irraan ga'u inni ammaa kuni keessattuu guddaadha. Miidhaansaa yoo ilaalle mana tokko irraa eegaluun jalqaba. Maaliif uummanni Oromoo yeroo ammaa hiyyoomeeti jira. Garuu dhalasaa barsiifachuu fi abeessasaa gurguree sangaa gurguree waan qabu gurguree rakkateeti barsiisee bakka tokkoon gahuu barbaada. Yeroo akkasii kana keessatti immoo haalli akkasii kun yeroo uumamu distraakshinii guddaadha. Akka biyyaatti yoo ilaalames tokkoffaa barnoonni baatii torban darban kana keessa ijoolleen Oromoo hin baranne sababa jeequmsaatiin sababa nagaadhaan mirga isaanii gaafatamanii fi hin baranne. Warri baratanis immoo teenshinii jalatti baratan. Barnoota yeroo baratu namni tokko sammuun isaa qulqulluu sodaarraa waan adda addaarraa qulqulluu ta'uutti jira. Garuu naannoo Oromoo keessatti warrumti darbee barateeyyuu sodaa jalatti barate. Maaliif loltuutu itti naannahee jira.
bakka kaankaani mooraan mana barumsaa keessa mooraa waraanaatu buufatee jira. Bakka kaankaan immoo naannoo sana jira. Halkan dhufanii itti seenanii akkasidhaa kan jedhuutiin ijoolleen sodaa jalatti baratti jechaadha. Kun successful ta'uu hin danda'an. Maaliif security fi safety jiraachuu qaba namni dura barachuuf. Haalli kun waan hin guutamneef miidhaa guddaadha ture fatanaan kennameeyyuu jechaa kooti. Inni biraayyuu mootummichumtiyyuu qormaanni kun akka hatamu taasisuun negligensii argisiisa. Maal na dhibdeedha malee akkamitti ani umurii kiyya keessatti qormaanni 12 waggaa hedduu kenname quban qaba umurii kootti waan akkasii argee hin beeku. Kuni maattu nuti beekan jedhudha. Kanaaf weaknessii mootummaa sanaa argisiisa. Maaltu na dhibee mootummaa sanaa argisiisa jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurreerraa waan nu caqastaniif horaa bulaa. An Dassuu Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti itti dhiyaadha. Namni wama qabu namaa kenna. Sagantaa mala jireenyaa keessatti namni wama qabu namaa kenna ka jedhu ilaalla. Namni wama qabu namaa kenna. Ka kabajaa qabu kabajaa namaa kenna, ka jaalala qabu jaalala namaa kenna, ka sodaa qabu sodaa namaa kenna, ka kijiba qabu kijiba namaa kenna, ka duniyaa qabu duniyaa namaa kenna. Akkuma biyya keessa jiranitti aadaa namni qabutti jireenya keessa jirutti bakka jiruu fi haala keessa jirurraa akka ka'e namni guyyaa kana waan adda addaa walii kennaa oola jechuudha. Ilmi namaa waan barbaaduuf waan hin barbaanne qaba. Waan barbaadu warra barbaaduu kenna. Waan hin barbaanne ammoo warra hin barbaanne kenna jechuudha. Warri inni barbaadu warri inni hin barbaanne kun waan dhaabataan hennaa mara akkasitti taa'uu miti. Namni atadha barbaaddu ka baruu hin barbaanne. Kaadha hin barbaanne ammoo ka baruu barbaaddu jira jechuudha. Namichi adha si jaalatu yookiin adha si kabaju boru nama si jibbu yookiin ammoo nama si hin kabajine tokko yoo ta'e warra ati hin barbaanne keessaa tokko ta'a. Namichi adha si hin kabajne adha si hin jaalanne boru yeroo si jaalatu yeroo si kabaju warra ati barbaadu keessaa tokko ta'a jechuudha. Wanti warra ati barbaadduuf warra ati hin barbaanne ka murteessu namni kun gammachuu kiyya dabalaara moo gadda kiyya dabalaara. Waan amma pain and the pleasure jedhamu faranjiin jetti nama gatii kan kee yeroo yerootti ol sii dabalu kabajaa sii dabalee jaalala sii dabalee namummaa kan kee sii dabalee gatii kan kee gatii ati ufii dhoofteettu kanarratti ol sii eda'u jechuudha. Yoo ati doolaara 100 ofii kennitee taa'attu inni 200 yoo sii godhe nama kan akka malee jaalatta atillee investii itti goota jechuudha. Akkuma lafa irratti madaabaraa buusan san atillee waa adda addaa itti kennitee wanti kun yeroo adda addaatitti akka siddeebu akka sirraa hin cinne argitee investii itti goota jechuudha nama san. Nama ammoo si salphisu gatii ati ufii kenniteettu gad sii kennu yoo ati 100 ufii kennite inni 50 kasii kennu taate ka 50 wal loltan jechuudha. Gaappii jiru san. Kanaaf warri yeroo baay'ee nu waan barbaannu kenninuufi warra gatii kenna ol dabalan jechuudha. Warra gatii kenna mara gadhidhisan nu miidhan nu diqqeessan nullee gad diqqeessuufi salphisuufi waa isaan nu godhan san jechuudha. Yoo gatii kasi cabsan taate atillee gatii cabsita jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni ganamaa galgala wal lolu wal arrabsu wal dhaga'uu dhabu yoo namni baay'een ka gatii isaa cabe wal ga'e gatii wal cabsaa wala jechuudha. Namni gatii namaa ol namaa dabalu nama wayyeessu nama kabaju nama jaalatu yeroo saba tokko keessa dhidhataa deemu guyya guyyaan akka kaampaanii kasaaru wal salphisu
wal cabsuu wal balleessuu irratti ganama galgala hojjeta jechuudha. Yoom ofii addee beektaa yoom ati nuuf laaltee akkanaan obsitee dhukkubduu dhoonsitee nuuf jiraattee malee jiru kan kedheeftee. Yoo galata kan kee akkamiin deebisa umrii kiyya guutuu si hamaa si faarsa. Waan kan kee ta'e tokko waan hin qabne illee itti barbaadde akka wanti sun jiraatu goota. Fakkeenyaaf haadha fudhattan miidhamtee rakkattee ijoollee isii akka guddattu ganamaa galgala irra hojjetti. Qabsaa tokkoo fudhatte ka of hin beekne ta'e ka of beeku ta'e akka sabaatitti fakkeenyaaf saba Oromoo kana fudhatte ka wallaalaa ka saba ofii gurguratu ka hattuu ta'e ka maalii ta'e cufa isaatiiyyuu kabajaa jaalala biyya isaa akka inni argatu nabsee ofii karaarra buuseeti yoo ka du'ullee taatu yoo ka wareegamullee taate akkasitti nabsee ofii kenneeti namoonni kuuwwan akka jiraatan godha jechuudha. Warri kunniin warra namoonni kunniin kiyyaa namoonni kunniin anaa jedheeti jiraatu jechuudha. Warri kunniin waan hin jirree liqeeffateeti waan kana baasa. Warri biraa warra jiruu akka daldalaatti ilaalu jira. Yoo an akkana godheef inni akkas naa godha laata. Yoo boo'asaa dhaqe boo'a kiyya dhufa. Yoo cidhasaa dhaqe cidhasaa dhufa. Yoo an kabajeen inni na kabaja jedheeti warri yaadu kunniin hennaa maraa yeroo ati dandeettii deebitee kafaluu danda'u akka nama baankii irraa liqeeffatu jechuudha. Dandeettii ati deebitee waa inni sii godhu san kafaluu ati dandeette callaa inni waa sii godha jechuudha. Yoo dandeettii ati deebitee isa jaalachuu dandeettu taate, yoo ati deebitee isa kabajisu taate, yoo ati dhuftee cidhasaa kabareechisuu fi dandeettu taate, yoo boo'asaa deebitee atillee ka dhufuu dandeettu taate, haala sanirraa akka daldalaatitti sirratti investii godha. Yoo ati waan kanneen ka godhuu ka hin dandeenye taate maqaa keellee hin yaadatu jechuudha. Bifti kunillee hin jira. Amma waan amma lamaan dubbadhe kana yeroo laaltani yeroo sabni badhaan hajamaa ta'eeti nama boru hajaa nama hin baafne tokko fakkaatee yeroo mul'atu namni ofirratti amanuu dadhabaa jechuudha. Yeroo ofirra amanuu dadhabu warra biraati irkachoo jalqaba. Wal gurgurachuun, diinaggaluun, diina tajaajiluun kunniin cuftinuu dhaba kanarratti dhaaqabaa jechuudha. Kanaaf akka haadhaatitti ammoo yoo deebine haati waa ati taatu hin beektu boru. Kiyya ati jetteetuma ganamaa galgala akka ati waa taatu sirra investii gooteeti ati guddatteefiitti doktora taateefi injineera taateefi qabsaayaa taateefi sheeka taateefi qeesii taateefiitti booda gammachiiftaan jechuudha. Silaa akka kiyyaatitti namni yooma waa hedduullee hin qabaanne waan qaburraa akka haadhaasan hattaa liqeeffateellee waa ofii kanarratti investii godhe sabni kunillee wayyaa'inaa laata ilaalcha jedhurraa uduu namni waa kennu baay'ate ka fudhatu diqqaatee bilisummaan jedhanis ta'e kabajaan namni baay'een barbaadus akka salphatti sila argamuu hin danda'a ilaalcha jedhurraa namni wama qabu namaa kennaa ka uduu qabu kennuu didellee haa kennu ammoo wama kennu kanallee waan ofii hin barbaanne duun taane waa ofii barbaadu uduu kenne namni isaa kunillee nama barbaadan tokko ta'uu danda'a jedha. Namni ka bakka walii kenneef ka waa walii kennetu nagaa waliin jiraata.